maatiin kiyya wanta barbaadan yoo naaf bidan iyyuu nan gammada. Lukkuu nyaachuu jaallatta? Maali? Yeroo ayyaana kan dabarsu maatii kiyya wajjii fira kiyya wajjii dabarsaa. Maatii ollaa faa baga ayyaana arafaa isiniin gahee jedha. Saadi maali? Haga nu deemnee qarshii dabalannee deemnu. Guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa kanammoo haala miidhagaa fi adda ta'een qophiilee ijoolleen ittiin bohaaru jennee qopheeffannee bakka wayii dhaqnee ijoollee biraan gaa ayyaana kana kabajuuf jechaa jirra. Egaa ayyaanichi baay'ee ayyaana namatti toludha. Nuti egaa gara maatii wayiitti deemnee ayyaanicha akkamii bagattiin sin ga'ee jechuun gaafachuuf. Tole baay'ee gaariidha. Ayyaanni immoo yeroo Iida Arafaadhaa kana wal bira kabajamaa ollaa wajjin nutlee sana moo sababeeffannee duudhaa isaa keessaa immoo kennaa qaba. Atillee waa qabattee jirta. Deemmoo laasennu. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii baga ayyaana Arafaa bara 2018 nagaan geessan. Ayyaana Arafaa bara kana sababeeffachuudhaan immoo bifa addaatiin sin waliin kabajnee ooluudhaaf jechaa jirra. Ayyaana bara kana duudhaan amantichaa maal fakkaata? Ollaatti harka qalleeyyii fi inni qabu haala kamiin waliin oola? Hordoftoonni amantii garaagaraa akkaataa kamiin ayyaana waliin kabajuu kan jedhu isin biraan ga'uuf jechaa jirra. Ayyaana kana immoo wanti adda isa taasisu hoolaan hin qalamaa. Hoolaan qalamu kun immoo qooda abba sadiiti. Qooda eenyuuti kan jedhu immoo namuma waan kana nu qopheessirraa odeeffannee isin biraan geenya. Isinirraa wanti eegamu ayyaana bara kana haala adda ta'een nu waliin kabajuudhaaf chaanaalii keessan OBN Gaammee daawwachaa nu waliin turuudha. Nummoo akkuma kutaa gaammeetti ayyaanichi wanni ittiin beekamu keessaa tokko kennaadha. Kennaa qopheeffannee mana maatii kanaa dhaqaa jirra jechuudha. Maaltu isinitti dhaga'ame? Ani baay'een gammadee jira. Hangan qophicha ilaaluuttis baay'een ariifadhee jira. Ayyaanichis immoo ayyaana baay'ee namatti toludha. Egaa ayyaanicha akkuma ibsuuf yaalti ayyaana kennaatti walii kennanidha. Nutis egaa kennaa keenya qabannee deemaa jirra. Tole meera. Egaa ayyaanni ayyaana Iida Arafaati. Iidi Arafaadhaa tun Iida taanirraa addaa. Guyyaan kun guyyaa kabajaa qabu, guyyaa jaalala qabu, guyyaa ittillee kadhannaa qabu. Amma immoo waan asirraa egaa qalmaannis ni jira jennee. Qalmaan hin jira. Qalmaanni kun haala kamiin raawwatama? Maal faatu ta'a kan jedhu immoo boodumarraa ijoollee biraan geenyaa nuti amma maatii kana kennaafinneef kenninee fi nagaa gaafannee boodarra walitti deebinaa jechuudha.
ayyaanni Arafaa qabu keessaa tokko isa qabu qofa osoo hin taane kan nyaatee gammadee ayyaana kana oolu inni hin qabnes inni qabu kennee fi sadaqaa waan qaburraa qoodee fi akka ayyaana kana dabarsu jalqaba isinitti himnee turre. Innis haala kamiin qoodamaa wanti qalame sun qixa sirriitti abba sadiif akka ta'utti kan inni qoodamudha. Wanti qalames qophaa'ee jira. Namni sadaqaan kun kennamuuf yookiin ayyaana kana warra qabu wajjin qixa qooddatee nyaatee gammadee oolus as jira. Amma garuu kennaan kun qophaa'eera. Kennaan kun qixa sirrii sadiittidha kan inni qoodame. Nama harka qalleessa yookiin nama qalachuu hin dandeenye sanaaf kennamuuf jedha waan ta'eef ammas isin irra deebiidhaan baga ayyaana geessan isiniin jecha chaanaalii keessan OBN Gaammee daawwachaa nu waliin tura. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. مكانك يا خيار خضير عبد الله جرما عرفا يجون الوقوف دابي الدوس إلى رب اتأججي دابت داجد واني أدى إساقود قلم أرجتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة فليضحي جد نمني بل إنك أبو كبينك أبو قليتنين هانياتي سوجد فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وفي اللي هانيات هيسا لي هانياتي سو نما وانك أمن اللي جيتشود نمني وانك أمن لام كتيكو قباتي غروس هدركاك الماهن دندين كغون كومتو هموتو يو qalmumaa waan qaluuyyuu inumaayyuu hin qabne warruma su'aalaadhaaf oolumaa gadi deemanii waa fuffunaannatanii tumaan jiraatan jechuun. Kanaafis ni kenna. Iddoo sadii itti baasaa, sulusa sadii itti baasaa, tokko maatii isaatiif kenna, lammaffaa ollaa isa jiruuf kenna, sadaffaa himmootuyyuu fuqaraa'aaf kenna jechuudha. Fuqaraa'a yoo jenne akka ammasiin jedhe kana tokko ka xiqqoo isii qabutuyyuu jira garuu qalachuu kan dandeenye. Tokko himmootuyyuu ka gonkumaa waanuma qalatuyyuu hin qabne ganduma keessa deddeemee waa kadhateetumaan jiraatu jechuu kanniiniif kennama. Zikriin muxlaqaa inuma goota. Garuu zikriin muqayyadaa tanamaa wajjilleen gootutuyyuu jira. Suni guyyaa iidaa sanirraa eegalti. Guyyaa iidaa irraa eegalti. Durattillee salaata asrii irraa warri eegaltullee ni jira jedha. Warra magriibarraa eegaltus inuma jirti jedha. Achirraa kaatee hanga xumura gaafa ayyaama tashriiqitti masjiida keessatti illee alatti illee mana kan keetitti ijoollee kan kee wajjilleen godhuu ni dandeetta. Majma'an illee boota tokkotti deebi'ee uummanni guutulleen waliin zikirii godhuu ni danda'a. Kophatti illee himmootuyyuu godhullee ni dandeetta. Maasha Allah, baarakallahu fiikum. Muslimtoota bahaa fi seensa jiran hunda isaaniitu rabbi irraa haa jaalatu waggaa guutuu rabbi walumaan akkanatti nu haa deebisu. Akkuma ji'a hajjiidhaa dhaqqabne kana af'aala hajjiillee nama geessu arkaana islaamummaa keessaa tokko hajjiidha. Nama dhaqeetiniin himmootuyyuu hajjiillee godhu rabbi nu haa taasisu isinilleen jedha ufilleen jedha ijoollee teennallee ijoollee barattee bakka geettee ufillee mul'attee nullee mul'iftu rabbi nu haa taasisu jedha. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك. Ijoollee ammas irra deebinee baga ayyaana Arafaa bara 2018 nagaan geessan isiniin jenna. Qophii ayyaana Arafaa bifa adda ta'een qopheeffannee qindeeffanneeti kan isin biraan gahaa jirru. Qophiin kunis mana keessanitti qophaa'ee qophiin tokko immoo maatiidha. Bu'uurri waa hundaayyuu maatiin immoo wantoota kana hundumaa dhangaalee kana hundumaa qopheessaniiru. Mee seenu akkamitti ilaalte mee waan hafe immoo ijoolleetti? Qophichi qophii baay'ee bareeduudha. Egaa Ramadaan akka yeroo kaanii miti har'a sirriitti qophaa'ee nu eegee jira. Ramadaan qofa osoo hin ta'in egaa immoo wantoota kana duuba kan jiran maatiidha, harmee, adaadaa, ollaadha. Maarree egaa isaanis ijoollee isaanii qabatanii nu eegaa jiru. Kanaafuu ayyaanni immoo kan bareedu gaafa baay'annee waliin kabajnudha miti. Kanaafuu isaanii yoo simannee maatiis ijoollee simannee dhangaalee jiran qoodachaa ayyaanicha immoo haala addaan kabajaa oola.
Egaa ijoollee amma sirra deebinee baga ayyaana arafaa kan bara 2018 nagaan isin gahee jecha ayyaana arafaa kana har'a singitanii fi seenaan mana keenya dhufanii qophiilee adda addaa nu wajjif qoodatuuf jiru nutis baay'ee qophoofnee isaan eegnee jirra. Dhangaalee adda addaa qopheeffannee qophiilee hedduu isin biraan ga'uuf isin biraan geenye jirra. Ayyaanni kun immoo ayyaana adda isa taasisudha. Ayyaana kaanirraa adda kan ta'u maaliif jechaa jirtu ijoollee reefirraa isin biraan gahaa turre ayyaanni kun kan harka qalleeyyii wajji ittiin gargaarree isaa wajji kan buhaarree kan isaa wajji dabarsinudha. Ganamarraa singitan isinis ilaaltanii jirtu. Hoolaa qallee bakka sadiitti qoqqoonnee ollaafis nama rakkateefis kennine ayyaana fakkeessine akkasumas immoo maatiilee hedduu nu duba nu eegaa jiru. Isaanillee dhufanii qophiilee hedduu dabarsinaa maatiif immoo isaan wajji yeroo gaarii dabarsinaa nu eegaa. Egaa ijoollee amma sirra deebinee baga ayyaana arafaa kan bara 2018 nagaan isin gahee jecha ayyaanni akkuma itti fedha akkami qophiileen keenya ayyaana baay'ee namatti tolanii miti nutis dhangaalee hedduu qopheeffannee keessummoota keenyallee simannee wal jalaa siqnee teenyee jirra. Seenaa maal jetta? Ramadaan dhugaa jettee egaa qophiin ayyaana keenya ammallee akkuma itti bareedeetti itti fufee jira. Egaa ijoolleen babbareedduun kunillee nuuf galanii qophii keenya ayyaana daran nu bareechanii jiru. Egaa ijoollee sinirraa kan eegamu qophii keessan qophii ijoollee isayyuu qophii addaa ayyaana arafaa sababeeffachuun isin biraan gahaa jiru. Hanga xumura qophii keessanii daawwachuu qofaadha. Amma garuu Oromoon nyaata duran ta'an jedha. Dhangaa keenya uunannee gara qophii keenyatti aanutii fi ijoollee wajjillee turtii gaarii taasifna. Egaa ijoollee amma immoo gara keekii muruutti deemna. Keekiin kun immoo kan dhufe garee kopheen gaammerraayi kan akka kennaatti nu dhufe seengitan faa seenaa faatu nu fidee dhufe. Mee amma immoo isa murree gara qophii keenyaatti ceenaa. Robert Edu, Toko Nankaba, Taka Balali.
halluu magariisaa leellistuu fulbaanaa keelloon maal fakkaataa laallaan burtukaana halluu diimaa akkamii seeqaa akka gimii cuquliisa jechuun fakkaata akka samii halluu gurraacha jechuun akaakuu cileeti. Muuzii babbareedduu shanan qabaa tokko keessaa nyaannaan afurtu hafaa. Muuzii babbareedduu afur nan qabaa tokko keessaa nyaannaan sadiitu hafaa. Muuzii babbareedduu sadii nan qabaa tokko keessaa nyaannaan lamatu hafaa. Muuzii babbareedduu lama nan qabaa tokko keessaa nyaannaan takkatu hafaa. Muuzii babbareedduu takka nan qabaa takka keessaa nyaannaan takka zeerotu hafaa. Tokko maali? Sadi maali? Afur maali? Jaha maali? Torba maali? Saddeet maali? Sagal maali? Afur maali? Tokko maali? Afur maali? Sadi maali? Jaha maali? Torba maali? Afurtamni mee? Qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Maarree ammaasitti maatiin Ramadaan namarsanii jiru. Kanaafuu ofaa beeksisaniiti waa'ee Ramadaan waan tokko isaan gaafadha. Maqaan koo Ashaa Fayyuu jedhama. Haadha Ramadaan. Duraan dursee baga ayyaana kanaan nagaan isin gahe jedha. Ayyaana al-adhaatiin jechaadha. Ani Hajjii Dilboo Gammadaa jedhama. Abbaa Ramadaanii. Ramadaan ilma lammaffaa kiyya. Hangafaa Feenee Tajjii jedhamti. Ijoolleen biraas baay'ee jira. Isiin adaada Ramadaanii Raadiyaa Fayyoo jedhamti. Tole dhuguma Ramadaan akkuma jedhee mucaa nama rakkisu miti. Amalli isaa darbee akkuma ijoollummaa isaa waan bitaa waan godha jedhuun isaa hin oolu dhimma gaafata. Haa ta'u garuu baay'ee cinqee kana naa godha kana naa bitaa malee jedhee mucaa nama rakkisuus miti. Mucaa nama hubatudha. Xiqqoo wanni dhoksiteefis jira. Ramadaan ollaan rakkisu. Biraas hin rakkisu. Nullee wanna biriin hin rakkisu. Bakka ayyaana kana naa bitaa jedhu sanitti kan ufilluufis ol waan filatuuf inni achitti numa nu rakkisa. Waan nun beeyne faa nu gaafata. Mana keessatti wanna biriin nu rakkisa. Tole galatumaa egaa Ramadaan yeroo baay'ee isa gaafadhu manatti rakkistaa'oo maatii kee kana naa bitaa sana naa bitaa jettee jeeqxaa'oo gaafan jedhuuni lakki ani maatii kun jeequ waan isaan naaf bitan tolee jedhiin gaafadha. Yoo isaan naaf bituu didanis immoo hanga isaan naaf bitanittiin eegamalee hin rakkisuu naan jedhe. Mee isin biratti Ramadaan amala akkamii qabu? Kana naa bitaa kana naa godha jedhuun isaan oolu. Jechuus immoo hagas mara nu rakkisee humna keenyaa ol ta'ee waan nu rakkisu miti waan dandeen waan humna keenya waan isaa goonu san gammadee tolee jedheetiin hin fudhata. Maatii hin rakkisu, ollaa hin rakkisu, fira isaan rakkisu akka malee jaalatanii adaadawwan isaallee ollaanis garuu bakka uffataa kanatti inuma bitaa jedha. Faashinii bitaa jedha. Achitti inuma nu rakkisa. Waan biraatiin ollaan rakkisu namni hin jaalataa adaadonni isaan ni jaalata. Tole egaa abbaa fi haadha caalaa egaa yeroo baay'ee kan walitti dhiyaatu Ramadaan obboleetti hangafaa waliin ta'a jedhee waan yaadeef amma immoo gaaffii gara obboleetti hangafaa Ramadaanitti dabarsuu fi egaa ijoollee
Maqaa kennuutti miti Ramadaan mudannoo ijoollummaa isaatti qabu yeroo ayyaana akkamii hojii si gargaaramu hin hojjedhu jedhee dida. Tole ani Feet Hajji jedhama obboleettii Ramadaanii hangafa isaati. Yaa'u Ramadaan hojii hojjeta kanaan jette baay'ee hin hojjetu garuu xiqqoo mana keessatti nu qarqaara. Mudannoo isa mudate immoo ayyaana irratti kophee bitachuu baay'ee jaalata. Gaaf tokko kophee wajjin bituuf deemnee kopheen jaalate wayii hin jira. Kophee isaan bitachuuf deemnee kumni tokko isa hanqate kan isaa kennameerraa jechuudha. Haga nu deemnee qarshii dabalannee deemnutti kopheen sun jalaa gurguramee ture. Wayyoo. Na achuma bira taa'ee imimmaan isaa honnoo jedhe. Qarshii 1,000 waan dhabeef kophicha dhabee jechuudha. Achiin bakka gaafsanii ayyaana siin kabaju jedhee baay'ee aarii ture. Yaa akkanuma godhee kophee biraa bitee fidee jechuudha. Yeroo kennaa karaa irratti dabarsina baay'inaan. Karaa irratti takbiiraa jedhaa dabarsina baay'inaan ansiritti dabarse. Masgiidaa kaanee magaalaa keessa naannofnee takbiiraa Allahu Akbar jedhaatiin dabarsina. Teknooloojiilleen yoo ammaa kana hin jiru. Nu walumaan dabarsina. Ijoolleen dargaggeeyyii waliin geenneet bakka tokkotti qophii qopheeffannee haala saniin dabarsina. Kaampaasittis akkasumatti dabarsine waliin kaampaasilleen ayyaana nuu qopheessaa haala kanaan dabarsine akka ammaa kanatti teknooloojiin miidiyaan bal'inaan waan hin jirreef. Ani magaalaa Asallatti dhaladhee guddadhee saniin boodas barumsaafis gara kolleejjii seenee achis deebi'ee erga bultii godhanneen booda kanumatti maatii obboleeyyan waliin ollaa waliin firoottan waliin dabarsaatiin hin ture. Saniin boodas erga maatii kana arganneen booda Ramadaan fa'aa haga guddatanii sadarkaa kana gahan isaan waliin dabarsaa ture jechuudha. Isaan waliin akkuma amma argitan kan obboleeyyan Rabbiin galanne haa ga'u baay'ee qabu. Obboleeyyan kiyya akkanumatti namarsanii yeroo ayyaanallee yeroo kamillee walumaan dabarsinaa isaan waliin dabarsaatiin hin ture. Waan ofii keetii qabdu ollaa kee waliin ollaan kee rakkataanis jira taanaan isaan yaaddee isaan waliin waan qabdu san waan qalamu sanis taanaan qooddee harka tokko sadaffaa isaaniif kennitee ollaa waliin jechuudha. Bifa gammadu waan ati gammadee ooltu san ollaan keellee gammadee ooluu qaba jechuudha. Kanaaf ollaa waliinis yeroo salaata deemnu achis deebinee waan manaa qabnu san nyaata dhugaatiinis walumaan nyaannee dhugnee walumaan gammanneetiin hin dabarsinaa jechuudha. Qophii keenyaan buhaaraa bashannanaa jirtu mitiire egaa jirre amma immoo asitti adaadaan Ramadaan nabiratti argamanii jiru isaanirraas egaa of nuu ibsaatii gorsa ijoolleef qabdanillee akkasumas immoo waa'ee ayyaana kanarratti erga qabdan nuuf himaa. Ayyee galatooma jecha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Baga ayyaana Iidal Adhaatiin ummata musliimaa maraanuu baga isiniin gahee jechaatiin har'a ayyaana Iidal Adhaa Arafaa kabajuuf mana hangaftoota keenyatti argamnee jirra jechuudha. Obboleewwan keenya maatii keenya nutis maatii keenya biratti dhufnee sagantaa bareedaa kan isaan wajjin qophii kana addaan qoodachuu keenyaaf baay'ee gammachuu nutti dhagahame. Kanumaan ka'uudhaan yaa Ramadaan normaal nuti guddisee jechuudha. Guddisa keenya Ramadaan amalli isaa baay'ee ijoollee gaarii ta'e tasgabbaadha. Barumsa isaatiinis fakkeenya guddaa ijoollee keenyaaf kata'aatiin guddatedha jechuudha. Ijoollee keenyaaf baay'inaan fakkeenya ijoollee keenyaati jechuudha. Baga ayyaana bara 2018 nagaan uummata musliimaa hundaan waliin nu gahee jedha. Anis adaadaa Ramadaaniiti. Carraa kana argachuu kennaan nu hunduu gammachuu qabna jechuun mucaan keenya guddatee sadarkaa kanaan gahee laaluun keenya akka maatiitiif nuuf baay'ee wanta guddaadha. Ramadaan jechuun wanti baay'ee ibsameera. Ramadaan by the way fakkeenyaan hundaati jechuun ijoollee teennaaf rool modeela godhannee ka fudhataa turreedha. Maaliif guddinni isaarraallee jalqabnee amala isaarraa yookaanu akkas ijoollee jeequmsa uumanii maatii rakkisanii turre plus barumsa isaatiinis barataa cimaa even
medaaliyaa fudhataa ture gareedii xixiqqaa keessatti medaaliyaa fudhataa ijoollee kennaafis fakkeenya ture jechuudha Ramadaan. Ijoolleen ayyaana irratti wanti guddaan maatii wajjin haga guyyaa ayyaanaan dura hamma danda'anitti haga humna isaaniitti maatii gargaaruu qaban. Haga humna isaaniitti maatii gargaaranii guyyaa ayyaana san immoo qophii ayyaana san irratti maatii wajjin gammadanii dabarsanii hiriyoota isaaniillee walitti waamanii inni biraa immoo ijoolleen harka qalleeyyiin jiran jechuun humna kan qabne isaan san hamma danda'anitti even maatirraallee osoo hin rakkisiin hammuma maatii isaan gargaaruu danda'an maatirraa waan danda'an fudhatanii ijoollee harka qalleeyyii kanneen gargaaruu qaban jedha. Egaa ijoollee maatii Ramadaan irraa gorsa hedduu fudhannee walitti deebinee jirra. Egaa ijoollee gorsa maatii Ramadaan nu gorsan kana immoo egaa hojiirra oolchuu akka qabdan keessattuu immoo yeroo ayyaana Arafaa kana harki tokko sadaffaan harka qalleeyyiif akka kennamu isinis immoo ayyaana kana irratti qofa osoo hin ta'in ayyaana yeroo hundumaa jiru guyyaa keessatti egaa ijoolleen namoota harka qalleeyyii ta'an iyyaafachuu akka qabnu gorsa guddaarraa fudhannee jirra. Ramadaan qophiin keenya akkam? Egaa ijoollee qophiilee hedduu ganamarraa kaasnee namoota harka qalleeyyii gargaarre akkasumas immoo manattis dhangaalee adda addaa qopheeffannee qophiilee hedduu isin biraan gahaa turre nutis immoo dhangaalee keenya dhandhamannee itti aansuun immoo maatii hojjiteennee wantoota adda addaa mudannoowwan adda addaa nutti himanii muuxannoo hedduu akka irraa argatan shakkiin qabnu mee kanatti aansuun immoo ijoollee ofitti yaamnee maatii immoo gaggeessinee ijoollee hojii turtii gaarii osoo taasisnee bareedan itti fakkaata. Ammas irra deebinee baga ayyaana Arafaa bara 2018 nagaan geessan. Ganamarraa kaasnee qophii keenya tokko lamaan isin biraan gahaa turreerra. Xiyyeeffannaa qophii keenyaa irraa yeroo ayyaana duudhaa ayyaana kanaa keessaa tokko kennaa namaa kennu yookiin harka qalleeyyii yaadachuudha. Har'a maatii Ramadaan wajjin akka ayyaana kana dabarsaa jirru sinitti himneerra. Ramadaanii fi seenaan immoo maatii isaanii wajjin turtii taasisanii turani. Isaanis inni amala akkamii qaba yeroo ayyaana maal fa'aa gaafata yoo amala hin taane ta'e ijoolleen immoo maatii isaanii waan akkasii gochuu akka hin qabnes ergaa fudhatanii walitti deebinee jirra. San boodas ijoolleen faaruu qabnaa waan sinitti himnu qabnaa guyyaa irraa bashannanuu barbaanna jedhanii faaruu garaagaraa sin biraan gahaa jirra. Amma qophiin keenya tokko lama jennee gara xumuraa gahee jira. Xumura irratti immoo maaltu nu hafa ijoolleen yeroo ayyaanaa maaltu akka isaaniif taasifamu barbaadu guyyaa isaaniiti waan ta'eef maatii isaanii waliin nyaatanii dhuguudhaan cinaatti akkamitti taphachuu maal akka godhamuuf barbaadu kan jedhu immoo isin biraan geenye nagaa isinitti dhaammanne gargar bahuuf jechaa jirra. Isin chaanaalii keessan OBN Gaammee daawwachaa nu waliin tura. Ijoolleen seegaa jiru guyyaan immoo guyyaa ayyaanaati. Mee maqaa kee isaa wajjin wal barteet gaafa ayyaana immoo maatiin kee yoo maal sii godhan gammaddaa ayyaana immoo akkamitti dabarsitame ijoollee waliin? Tokkoffaa maqaan kee Haniif Abdusalaam jedhama. Maqaan koo Amiin Hassan jedhama. Umriin 11 kutaan baradhu afuraffaadha. Baga ayyaana walumaan geenne. Maqaan koo Rayyaan Hajii jedhama. Maqaan koo Hikmaa Sulxii jedhama. Maqaan koo Eliyaana Shatu jedhama. Maqaan koo Rayyaan Sultaan jedhama. Kan baradhu kutaa lammaffaadha. Yoo maatiin kiyya wanta barbaadan yoo naaf bitan iyyuu nan gammada. Garuu wanta naaf bitan kan barbaade immoo sa'aatii yoo ta'ullee na gammachiisa. Sa'aatiin barbaada. Yoo akkam akka kabajnu immoo halkan alatti teennee waliin kabajna. Yoo bakka barbaanne yoo deeme immoo maatii abbaa fi haadha kiyya deemuun barbaada. Yaaqqalitti fa'aa fudhadhee wajjin taphachuu hiriyoota walqixa kiyya wajjin taphadhee ayyaana Arafaa dabarsuun barbaada. Tole akkasitti dabarsitaa jechuudha. Maal fa'aa taphattu gaafa ayyaanaa immoo maaltu yoo sii bitame gammaddame? Ani uffata fa'aa yoo na bittan hin gammada. Yoo maatiin kee uffata fa'aa sii bitan hin gammadda gaafa ayyaanaa. Tole gaafa ayyaanaa mee nyaata jiru keessaa immoo maal nyaachuu jaalatta? Lukkuu. Lukkuu nyaachuu jaalatta? Maali? Anatti mi'oofti. Mi'oofti waan taateef baay'ee namatti tola. Eenyuun immoo baga geessan jechuu barbaadda? Haadhaaf abbaa kiyyaa, firaa kiyyaa, ollaa kiyyaa isaan akka baga gammaddan jechuun barbaada.
yeroo ayyaana kan dabarsu maatii kee wajjii fira kee wajjii dabarsaa yeroo ayyaana kan nyaachuu barbaadullee foon re'eedha. Yeroo maatiin yeroo ayyaana kan naa bituu barbaadu waan isaan barbaadaniin irra caalaa kan barbaadu garuu saayikiliidha. Baga ayyaana arafaaf isiniin gahe jedha. Haadha kiyya abbaa kiyyaan baga ayyaana arafaan isiniin gahe. Kan nyaachuu jaaladhu yeroo ayyaana wanta mi'aayu. Kan ayyaana kabaju hiriyoota firoota kiyya wajjin taphachuun jaaladha. Kan ayyaana immoo kan nyaachuu barbaadu foona lukkuudha. Maatii ollaa faa baga ayyaana arafaa isiniin gahe jedha. Egaa ijoollee qophii ayyaana arafaa bara 2018 isin biraan gahaa turre tokko lama jennee itti bashannanaa bu'aaraa guyyaa gaariis akka nu waliin dabarsaa ooltan mamiit akkasiin irraa hin qabnu. Egaa qophiin keenya tokko lama jechaa otuma ijoolleen daawwachuu barbaaddu otuma gammadaa jiranii xumuramuuf jedhu. Eeyyeen egaa ijoolleenis egaa iddoo jirtan teessanii mijuu keessan nyaachaa boka keessanis immoo irratti unachaa qophii hanga ammaa tureen akka bashannanaa turtan waan hedduus fi beekumsa hedduullee akka irraa gonfachaa turtan shakkii tokko illee hin qabne. Egaa ijoollee ammas irra deebinee baga ayyaana arafaa kan bara 2018 nagaan jaalalaan isiniin gahe jecha ayyaanni akkami baay'ee bareedaami bareeda qophiileen keenya ayyaana irratti taphachuun isin biraan gahaa turre akkami singitaniif seenaan har'a mana keenya dhufanii meeraanis jira wantoota adda addaa isaanillee qabatanii dhufanii nutis dhangaalee hedduu qopheeffannee eegnee turre daa'imman ollaas firas wantoota namoonni hedduullee jiru ture nutis qophii akkana bareedu isin biraan gahaa turre akkam ijoollee qophiilee keenyaa gaammaa jiran sirriitti jaalattanii jirtuumi bareeda. Guyyaan guyyaa bareedaadha ture ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u warra baranaa warra baree gire.